nagaan sinifaa ta'u uummata fiqirii nagaa qabdu fayyaadhaa jireenyi badhaadhaa ani fayyaa nagaa konoolee waaqayyoo eebbifamu jara sadan kanarraa of qusadhaa tokko kilooreeksidha tokko fileeshidha inni kunis jara sadan kana walitti maktanii akka ishinti beekte yookaan immoo hammaamiin lubbuun namaa darbaa jira ijoolleen haaraa dhuftan keessattuu irraa of eeggadhaan siniin jedha obboloota afaan guyyaa meeqa feentiin akkaleen oole dhugaa waaqa jiraata du'een oolashi. Kanaaf of eeggannoo akka godhattanii isinitti immoo barbaadetanii akka keessanitti gilaabisii yookiin waanti keewwadha harkas nama kukkutaa funyaan keessanitti immoo kammaam jedhama afaan arabiffaatiin funyaan keessanis shaffaanadha kammaamii yookaan maal jedhama afaan alaa badayyuu godhadhaati funyaanis shaffaana harka keessanis waanti godhadhaati fayyadamaan isiniin jedha otoo duutanii walitti makiinaa inni kun kilooreeksiin akka biyya keenyatti barakiinaadha. Small flesh jedhamni kuni jarri kun sadan adaganyaa lubbuu namaa battala baasan walitti maktanii ishinti beektii dhiqnaan jechuudha. Kana ijoolleen keessa turtan tarii warra beektanis jirtu warra hin beekne soo jiraattan itti fayyadamaa viidiyoon koosnitti tolle sheer koppiliingi godhaati warra hin beekne biraan naagaa turtii gaarii qaba. Qimamoota mana madaamii jirtanii sirriitti waan kanarraa of eeggachuu qabdan. Kilooreeksii firaashii fi wantoota garaagaraa irraa of eeggadha. Wantoota keessattuu kilooreeksii firaashii irraa of eeggachuu qabdan. Filaashii fi kilooreeksii keessattuu filaashii fi kilooreeksii walitti xanxaanan kilooreeksii fi filaashii walitti xanxaanan feerii fi kilooreeksii yookiin shaamboo waanuma fe'e yaa ta'u iyyuu walitti xanxaanan dhugaa rabbii jechuudha lubbuu namaa baasa jechuudha yeroo tokko yoo yaadatan ta'e Ugaandaa takka ajjeesee jira jechuudha sababa kanaaf walitti naxxee ukkaamsee sekenduma ajjeesee jechuudha. Kanaaf irraa of eeggannoo guddaa godha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo siin baga nagaa taatan baga jiraattas hin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni immoo mana kana faaraa taatan subscribe gochuudha maamila keenya taa'ee warri ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadhaan. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba saniif ibsu obboleettiin keenya sanii ibsitetti obboleewwan keenya keessattuu ijoollee haaraa dhuftan ijoolleen duraa dhuftanii miti ijoollee haaraa dhuftan of eeggannoo guddaa godha waan kanarraa sirriitti of eeggadha waaqayyoon namaa eegu waaqayyo biratti illee abbaan of eeggachuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee wanta kanarratti hin hojjennaa turre jechuudha. Yeroo baay'ee nan hojjedha yoo wanta kana arge irratti nan hojjedha jechuudha. Maaliif wanti kun lubbuu namaa galaafata. Wanti lubbuuti irratti immoo qoosuun gaarii miti jechuudha. Waan biraatti illee qoosuun jira garuu gara lubbuuti wanta sitti dhufu wanta si ajjeesuuf deemu tokko gaafa ati ceettee tuffattee bira dabarte lubbuu irratti faraddee jechuudha. Kanaaf yeroo shintibeetii dhiqxanii kilooreeksii fi filaashii walitti hin naqina abbadan walitti hin naqina. Filaashii si jamma jechuudha. Filaashii kana gosuma kamiyyuu haa ta'u waan saramiikitis haa ta'u toonaa sanillee haa ta'u waanuma barbaade haa ta'u feerii haa ta'u wanna urgaa'u jechuudha. Abbadan wooma tokko ittiin godhina urgaa dhiisetti wooma tokko jechuudha. Macarrashaa saamunaa hoomoo hin beektumutti hoomoo kafanaan miidhagu kana hin beektuun isatti hin makiinaa abbadan jechuudha. Filaashiin kophaa isaati kan dhiqamuun. Filaashii kophaa isaati isaayuu kan maama kaawwadha kan maama jedhama. Kan maama kan akkasitti ijatti hidhatasan funyaatti fi afaanitti godhatasan jechuudha. Akkasiin ukkaamsine osoo isatti hin godhiniin duratti. Isatti gootanii kaataniin daqiiqaa 5-10 akkasii haa taa'u bira adeemtan cuftanii jechuudha. Cuftanii sun ta'an akkatti bantanii daa'imti gizee jirtuun qulqulleessina daa'ima namaatillee hin ajjeesa kun ukkaamsee jechuudha. Kanaan boodatti bishaan qofa wanni isin dhiqxanii isatti naqxee kaatee daqiiqaa 10 tursiistee bishaan qofa baqa. Bishaan malee waan takka ittiin makin bishaan marchitti gad dhiqi jechuudha. Bishaan irraa siqiti akka firfisitee itti gadaa yaa'u. Dhageesse maaliif si godda'a jechuudha. Rabbi nama godda'a. Ani yeroo tokko waan nama mudate beektanii waa'ee filaashii kanarratti ani akkasitti hin beeku ture. Akkasitti hin beeku. Ani walitti hin naqee siin jedha. Inde walitti naqee ukkaamamee inde jechuun eniitiin fi emsi shaamaaru madaa bikkoo ishee boqottisa. Fiitifti maal taate naan jette akkan jette maaliif maal oduutee naan jette. Inna fiigichaa yoo dhuftu baqaa dhiiskaa maal jedhee siin taayu. Achumaan dhaqinaan jettee haa ta'u qabbanaa dhaqinaan jettee lammata walitti naqinaan jette. Ani beeku waan ta'eef kan yaala gizee sana addisiidhaan waan an beekuun qabu. Ani achitti ilaallu du'een oolas ni jedha bar nama ukkaamsa dhugaa rabbi
nama dafqisiisee si gaggabsiisee laphee kana si keessaa fuudha jechuudha. Dhugaa rabbii siin jedhe. እና erga ጊዜ ሰኒት ጂለናተ ያኔ ፍላሽ ከነ ኮባሳቲ በቃ በራድ ዋን ተፍ ኮባሳ ቆፎ ወን ተከትመኩ ግዙማ ኩኖ ሽንት ቤት አጥቅጠን እንጅራመት ሻምቦ ማማል ኩኖ ጊዜ ነፍልቀተን ገገነማ ዋነ ከሲትዩ ኢሱዩ አከመለ አጃቹ ጊዜ ነጥዩ ኡርጋሳ ወኑ አጃንሳ አከመለ ወርካየቹ ሲኒገለ ከናፍ ቆፌ ገኖ ጉዳ ጉዳይ ሲንጀዳ ረቢ ደብነ ማጄሳ ኩማሙ ጭዮ መሲት ሜሰኒ ንማጄሰቹ mucaan tokko illee irratti jedheetiin ture yeroo tokko ukkaamamee daqiiqaa muraasa naaf jedhe baqa ukkaamamee itti naqee ukkaamamee ile waanan godhu wallaalee kophaa keenya yaa rabbi jedhetan waaqa yookiin kadhadhee akka itti dhugaa baqaa xiqqoo ishiin itti furee baqa jedhee mucaan kun adaraa keessa walitti hin dabarsinaa jedhee nu dabarsee dafqilaa killee lamaan yaa'ee mucaa jechuudha killee lamaan yaa'ee jechuudha baqa lubbu mataan keessaa ol utaalinaan jedhee jechuudha. Kanaafi of eeggannoo guddaa godha. Anamma viidiyoo kana nuu hojjechaa ijoollee keessa turtan osoo hin taane ijoollee haarawaa dhuftaniif kirreeksi fi filaashii walitti naqina. Yeroo isaan itti gaafadhaa akkamitti itti qama jedhaati gaafadhaa. Isaanuu yaa namni tokko gaarii yoo ta'e fiifuu namatti himanii aram takka namatti himti takka immoo falfaltoo jira namatti himtu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdan yeroo dhiqxanii jechuudha. Abada walitti naqina. Fakkeenyaaf kirreeksii fi saamunaa waan barbaadde walitti naquu dandeessa jechuudha. Jidduudhaan abdii sana jettee dhiifamas ni jechuu barbaada. Innaa kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii warroonni hin beekne beekuu qabdanii jechuudha. Akkumas ni jedha ka kirreeksii rakkoon qabu kirreeksii waan barbaadde walitti naqxee dhiquu hin dandeessa. Wanta barbaadden jechuudha. Rakkoon hin jiru. Inni uumaa rakkoon qabu. Garuu kan rakkina qabu filaashii kana kan rakkina cimaa qabu filaashii kana walitti naqina. Deebisanii kan gaazii feernidha manaan qulqulleessan tokko illee jira. Isaallee gaawonii kaawwadhaa. Gaawonii harkatti kaawwadhaa. Yeroo shanti beekte illee gaawonii harkatti kaawwadhaa. Yeroo gaazii illee gaawonii harkatti kaawwadhaa. Inni nama kukkuta harka keessa sin kukkuta tokko hin jira adiin jechuudha. Isiniif maraaba yeroo biraa jechuudha. Annocha san viidicha san jechuudha. Nama kukkuta harka sin kukkuta jechuudha. Inni illee gaazii tokko jira walal godha garuu feernii kana walal godha garuu harka nama kukkuta harka akka wannooti itti biifta harka si kukkuta garuu gaawonii kaawwadha yeroo hundumaa fi akkasuma kammaam kan jedhamu kammaam bittanii matiree kafuanii funyaatti godhatan kanaa fi isa godha yeroo isinti beekii ixxan mana kanneen jechuudha akka fooliin isatti baay'ee rakkina isinirraa hin geenye isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma har'aaf viidiyoon kiyya isuma kanaadha. Hanga viidiyoo biraatti wajjin deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii siin jedha akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra ta'as jirtanii galatuumaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladhaa hordoftoota kiyyaa akkasuma yaada qeeqayyuu qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jaaladha isiniin kabaja baay baay.